waan tokko raafamuun barbaachisu obboleettiin kun inuma fayyiti. Ameen. Harka diinaa jalaa baateetti obboleettiin kun hin boo'inaa mee harka diinaa jalaa beera obboleettiin. Harka diinaa jalaa beera. Iddoonni beesheetii morma keessa miti morma seet akkasin jedhu miti yoo. Eeyyee. Kunoo fayyina addaasii ta'uun arga obboleettiin ana gammadi. Maaloo nutti araarami. Morma keessa choosii akkas akka godhiin fayyine. Haalli kee akkamamma. Na socho'uu didee. Maaloo dhatii wanticha amantiin qabdu kadhadhaamee hundi keessan ijaan babaasinaati mee. Nutti nijisiisniiti amma fooyyee qabadhiin sobiima. Sobiidhuma nan fayyadhiin moo maal jetta abbe? Tawaarradamuu keessan irra deeniiman. Erga ta'e immoo gadin diiga isumatu mana kan kaa'ee dhaqee akkasi godhe dhugaadha. Elaa gadan diiga nan arge kana. Godoo haadha isaa guban irraa of eegi.